jiraachuu hin dandeenye jechuun bakka yeroo baay'ee sagalee sii qabeetiin jiraana jalaa dhagaan jirtu sagalee koo dhaggeeffattee callista malee bir miidiyaatti si baasuu barbaadee miti. Kanaafiyyuu maaliif ati sagalee koo dhaggeeffattee callista? Maaliyoonaa dhiibisti? Na dhugaan miidiyaatti si baasuu barbaadee miti. Maaliifin anis nama miidiyaatti bahuu barbaadu miti. Garuu dirqamatu na baase. Kanaafiyyuu jechuudha. Jechuun bakka karoora tokko qabda yoo taate karoora kanaan qabaa jedhiitii naan dubbadhu. Kanaaf dhugaa dubbachuu hin dandeenye beektaa? Maaliifin bakka akkuma miidhamni kanuma keessanadha. Akkuma ati ayyuudhaaf jettee maraataa jirtu kana ishiidhaaf jettee miidhamaa jirtu kana anillee bakka asiif jedhee miidhamaa jira. Dhugaa hojiinillee hojiinatti fakkaataa hin jiru. Maaliifin isin bakka gara sooshaal miidiyaa kana qofadha kan isin wanti hundumaayyuu ibsataa jirtani. Yeroon gara miidiyaatti bahuu hin barbaanne sababa keetirraan kan ka'edha. Maaliifin bakka wanti cabe haa cabu wanti badee haa badu jedheetiin bakka kanan bahee dhufeef jechuudha. Dubbiyyuu wallaalan jira dhugaa bakka. Kanaafuu sagalee koo dhaggeeffattee narraan callisinii. Na viidiyoo koo argitee jirtaa? Natti kofaltee si argeen jira. Dhuftee natti kolfaa turte jechuudha. Kan natti kofaltu kana sagalee koo yeroo dhaggeeffattu maaliif deebinaaf hin deebisne? Maaliin wanti nama kofalchiisu qoyaate akkam ta'aa jirta? Ayyuu dhabdee jetta miti. Ayyuu waan dhabdeef sababa ayyuu dhabdee sanaafi akkam ta'aa jirta qoyi? Akkam ta'aa jirta? Ishiidhaaf jettee raawwattee reebamtee ishiidhaaf jettee raawwattee lubbuu keeyyuu dhabdee turte. Kanaafuu maaf natti kofalta dhufte? Maaf natti kofalta? Kan natti kofaltu kana yeroo sagalee koo dhaggeeffattu yeroo barreeffama koo argitu maaliif deebinaaf hin kennine? Maaliifi? Ani bar dhugaa siin jedha miidiyaatti bahuu barbaadee miti. Miidiyaatti bahuu barbaadee miti. Garuu akka miidiyaatti bahee dubbadhu kan na taasise sidha. Obsee dadhabee bakka hamaa gochuu hin dandeenye. Kanaaf maaliifin kan keessan dhaggeettiin keessan yookiin immoo bakka ifama naa godha kabajamtoota hordoftoota koo jechuun bakka dhageettiin isaanii jechuudha. Gar miidiyaatiin bakka wanti hundinuu kan isaan nama dhaga'anis kan isaan waa takka nama godhanis sababni isaan namni saboonni sooshaal miidiyaa kana akkanuma jechuudha. Haa ta'u malee ani bakka deebii takka qofa irraa barbaada. Jecha takka qofa irraa barbaada jechuudha. Maaliif namni tokko akkuma isaa sanatti ilaaluu qaba. Akkuma ofii isaati ayyuudhaaf jedhee maraatu sanatti jechuudha. Ayyuun immoo kalas kan isin filannoo isii filatteetti waan ta'eef fedha isaan qabdu waan ta'eef kalas ayyuun isee bakka ani isaaf jedhee raawwadhee dhugaa miidhamaatiin hin jira. Hojiilee hojjetaa hin jiru. Taanaan immoo bakka ani gara biyyaa deema. Lafa inni jirutti deemee barbaadee isa arguu qaba. Na jechuun anillee bakka isa toon isaa bakka furmaata takka. Jechuun bakka furmaata takka sarraa dhaga'ee sana booda bakka antiin jechuun qaba. Jechuun anis bakka murtii kan koo fudhadha jechuudha. Furmaata akka irraa dhaga'ee. Kanaafi please wabiikoo na dubbisii narraan callisini natti sin kolfini. Ati qoy gaafa ayyuun akkasii gootu sana maaltu sitti dhaga'ama? Maaliif natti kolfita? Dhugaa jechuun osoo meeseejin barreessa fi ture dubbisaa ture WhatsAppidhaan osoo argitanii bakka dhugaa jechuun natti murteessitanii yookiin isatti murteessitanii. Maaliif nama yeroo kanatti akkas iccitii kanarree ol baasuun barbaanne
bakka nan waan godhuun dhabe ma boodarrammoo yaa'u kana dura waliin haasaa ture guyyaa tokko waan akkasii naasufsiisee ture haa ta'u malee jechuun inni naan jitaa ture waan biraati yeroo sanatti bakka achi sanumarra jalqabee narraa jechumaan dhaabatee deebisee na dubbisuu dide ani bakka asii waan hundumaayyuu itti himee bakka ani isa qofa argachuu barbaada bittanii waan biraa waanuma tokko waan barbaadu hin qabu ani akka isaa warri kun ani waan godhillee hin jedhuun jechuudha dhugaa dubbachuudha waanuma takka irraan fedhu jechuun bakka isuma qofa argachuu barbaada kanaafiyyuu please deebii takkanaaf deebisi yoommoo ayyuu bakka ayyuu silumayyuu dhageetiin hin jira jechuudha nama faana haasofteetta sagalee kee dhageen jira bakka biraa irratti ani ayyuun erga jaalala koo hin qabaannetti ani maafiini isii faana jechuun amma fakkeenyaaf yaada tokko sii kennamee ture yaada sanarratti immooyyuu yaada ati deebistee kennite dhaggeeffadheetiin hin jira jechuudha yaada sana keessatti amma takka abdii natti horaa garuu achi keessatti gaafa dhaggeeffadhu sagalee kan kee achi keessatti abdii natti horaa abdii natti haaruu malee natti hin tandaraaddareen kaamaaluu wayibiikoo natti hin tandaraaddareen deebinaaf deebise ishee achirratti dubbatteetta miti dubbatteetta ani ayyuun erga jaalala koo hin qabaanne ani osoo isheellee fuudhee gara takkaan deeme yookiin immoo osoo waa takka isii tenee jedhee isiis carraa dhabsiise ofii kootis carraa dhabe maatii kootinis gargar bahaa akkasuma immoo erga jaalala koo hin qabaanne maaliif gochiin ishee rakkisaa hanguma dhumaatiitti hanga isaan cidha godhatanitti hanga dhuma isaanii taa'ee eegaa jette maaf teessee daree maaf teessee daa asishiinoo sidaa sidhiiste deemteetti filannoo si kan bira godhatteetti miti maaf teessee daree maaliif heddaati yoo maaliif sila ta'eef hedduu si dire kalasinoo sidhiiste deemteetti yoo maal jechuudha qoyeedii ani bar dhugaa rabbii waan siin jedhu wallalaan jira bar waan meeqa siin jedhu baracharaan ammoo osoo waan siin haasaa ture sana fidee asirratti baase namnis natti murteessuu danda'a kanaanuyyuu amma isuma kanaayyuu bar sodaataa dubbadha garuu namaaf bakka hin qabu kalaas namaaf bakka hin qabu ofii kootiif jireenya koo barbaada waan ta'eef jechuudha bakka siin jiraachuu hin dandeenye bakka amma si ilaalu amma viidiyoo kee ilaalu bakka hundatti amma si argu bakka sammuun kan koo na tuqamaa irraa maraataa jira jiraachuu hin dandeenye hojii namaa hojjetuu hin dandeenye kalaas deemtu moo yoo ofirraa dhiisee raawwadhee gara biyyaa deemuudha bakka ati jirtutti si barbaadee si arguudha bakka asiin natti dubbachuu erga diddee asirraan erga natti dubbachuu diddee bakka asirra deeme gara biyyaa dhufuudha yookaan iyyuu immoo na dubbisi bilee sagalee koo dhaggeeffatte natti hin kolfiniiti na dubbisi waan siin jedhu qofa narraa dhaggeeffadhuuti yoo sii ta'e naa ta'a jetta yoo siin taane immoo hin dhiista jechuudha kalas anis gaafa sana murtii abdii koo muradheetiin waan hin jedhu yookiin immoo waan hin ta'u yookiin waan hin godhu godhaa waan ta'eef jechuudha kanaaf bileessi wabii koo narraa dubbadhu deebinaaf deebisi please si kadhataa jira bir dubartiin takka immoo akkasitti si kadhattu sitti hin dhaga'amu qoy yoo isan naqaanuyyuu maalan ta'eedhaa barakkan wayyoo dhakkuu maalaan jedhamaatiin koon argamuyyuu maal jedheetti nan dubbadha dhugaa rabbii siniin jedha rakkoodha dhugaa qajeelalti tuni baay'ee takka nama miti lakkaan akkana seeni bar osoo akkana seene maal godhu si jaalladha sin jaalladhuun ture ati yoomma kanaayyuu lafi boonye wabii koo maaloo naan dubbadhu lakki yoo dhakkuu isan naqa soalatti ta'e barriseen dhufaa barsi bira maniin godhashi lakki please naan dubbadhu na jalaan diddineetti naan dubbadhu bakka sagalee dhumte dhaga'uu barbaada deebi'uuma takka sirraa barbaada please wabii koo